Garaan koo rakkatti rakkina faarsiti. Abjuudii kadhabdeef odumaa rakkatti. Egaa amma yoomiitti
saat dan bani me. Maali ati nama bakaalu keessa fakkaattu. Laga kurraa faa qabu dursinee mee buusee kana deemuu qabna. Bakka adii si guyyoo akkuma inni jedhe haa ta'u. Naa deemu fatta. Dafa. Kuni dhugaa miti deemuu qabna. Ananiisa! Dhufan. Qananii koo si nyaatanii eenyuma si nyaate? Waadaa siif seena. Nama akkana godhanis nin godha. Tu! Bari! Deemi waan uumame kana galootti himi deebi. Borsaan kun illee nan barbaachisu. Galo. Barindu bakada nagawami. Atti garaman hume. Galo, waan guddatu nu muudate. Mal misa namna jese. Lakki, hundaafuu achi geenne laalla. Alemu. Gabaa galii nagaddeetta marartee komeeka na saamteetta marartee komeeka na ganteetta Finfinnee keenya dhalabsii hin barbaadu bari nagaduu dhuftee bulte keessee tataa. Ananiiko maaltu narraa si argate? Reefu jaarsa tokkotu dhufee qabne. Ani Qananiisaan akka dhimma isaa xumuruuf itti mee biraa deeme. Ani osoma karaa deemnuu lubbuun tiyya shakkite bariin akka borsaa banu gaafadhe. Maaltu uume? Natu sitti hima. Maali nama taphaaf deemu fi nama dhugaaf deemu otoo hin beektu? Jalisa osoo na jiru dubbii walitti deddeebiftanii san duroo maaltu ta'e? Borsaa bannu raqoo malee waan agarre. Kana booda akka kiyyoon nuuf qophaa'e barree gara na tarre. Yommuu dhufnu kan akkana ta'e kan agarre. Biqilaa deemtee hundee fi waatii na waamtee dhufta. Ayyee. Galo, hamma kana miira keessa galuun kee gaarii miti. Miira kana keessaa hanga baatutti homaa hin murteessin.
Nagaa oltanii akkam? Nagaa akkamitti? Galoon isin barbaada. Maali nagaa nu barbaada? Ani hin beeku hundaafuu mee adeemnu. Belos ki zinjir dugara. Galogo. Hala kana oto ta'uu baate. Atillee mafaan qabda dubbata. Ani kanaan booda gurra isiniin dhaga'u tokko illee hin qabu. Amma gama kiyya koota. Amma kana asitti xumuramee jira. Hafe garuu jaartiin duute jaartiin natti fuutee jedhe namtichi. Hundi keessanuu dhagaa. Lubbuun nama kootii takkittiin akka badduun barbaadu. Amma agallu. Galii nagaddeetta marartee komeeka nasaamteetta marartee komeeka naganteetta Finfinnee keenya dhalabsii hin barbaadu bari nagaduu dhuftee bulte keessee tatarii. Amma deemuu qabna. Laga lammaffaa deemnee haasofna. Jiraachuu
ganda sanii hedduu bal'aadha. Godaansa jaarraa 16ffaa walakkaa achi gama bahaa. Kunis gama kibbaatti sababa lafa bal'ifannaatiin godhaniif jecha isaan sun hedduun isaanii qomoo ganda odaa ta'uu ni haalan. Sana booda hoo maaltu ta'e? Sana booda namni gameessi ilmaan isaa bifa cidii ta'een sanyii isaanii barsiifachaa hamma jaarraa 20 kana geenye. Namoonni ganda kanaa irra guddaan isaanii qomoo icciiti ijoollee koo. Badaa kun maali qilee miti karaallee hin beeku akkam taalaati. Eessaan ba'a badii asumaan ba'u. Anis akkuma obboleessa koo kaanii deemeen as jira. Imalli koo dadhabbii na gaafatus duubatti hin deebi'u. Harmoonni koo dhabamtee malee akka obboleessa koo harkatti hin dhufuu qabu. Maali inni qomoo wal jibbisiisu? Foon ofii akkamitti nyaata? Dhugaa keeti gaafii bareeda kaafte. Kan kana fide waa lama. Tokkoffaa irratti dursa ilma namaa ta'ee kan rakkanne hin jiru. Ani nama qomoon koo immoo eessarraa biqile nama kana beekutu lubbuu nama biraatiifis naha. Qabxiin lammaffaan immoo lubbuu namaa tanarra qarshii caalchifachuudha. Warreen amma reebii sunniin maratee ilma lubbuu namaa kanaaf hin qaban. Keenya kun yoomuma raawwata. Abaabuun koo osoma harkoota majjiidhaaf baatuuf lubbuun darbe. Akaakuun kiyyas baadhatee gama abbaa kiyyatti dabarse. Miidhaan suni walitti gurmaa'ee labata irraa kana akka gafarsa asiif achi ari'ame yeeyyiin ormaa kinoo qabdee nyaatti. Kuni homaa miti. Gaaf tokko ni darba. Jiruun biyya ormaa kanuma qabdi. Homaa miti. Maqaan kee nu siin jedhan kaachaanu. Kiyya galgaloo jedhama. Ayyee keeyoo. Kiyya guyyoo jedhama. Tole gaariidha. Kiyyallee namoomsaa naan jedhani. Ammoo abbaa hireellee naan jedhan. Ayyee bareedaadha wal barree irraa. Isin akkamiin lafa kana dhuftan?